Somaaliyaa waliin Atakaaroo keessa galuun ni yaadatama. Rakkoon biyyoota lamaan gidduutti erga dhalateen booda sababa hidha guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee ka jirtu Masriin Somaaliyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf qophaa'uu beeksifteetti. Meeshaan waraanaa amma karaa ulaa galaanaa Moqodishootiin seeneera jedhame kun ka jalqabaa miti. Hagayya darbes xiyyaaronni waraanaa lama meeshaa waraanaa fi rasaasa fe'an Moqodishoo galuun isaanii ni yaadatama. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Somaaliyaa irra yeroo dheeraatiif kaa'ee ture erga waggaa darbe ka'een booda meeshaaleen waraanaa ifatti gara biyyattii yeroo seenan kun yeroo lammaffaafidha. Hirmaannaan Masrii fi dhiyeessiin meeshaa waraanaa ammaa kun haala naannawaa sana keessa jiru gara caalaa hammaataa ta'etti geessuu danda'a jedhame kana ilaalchisuun Itoophiyaa fi Soomaaliyaan haga ammaa waan jedhan hin qaban. Waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate keessatti Masriin hirmaattuu ta'uun naannicha keessatti muddama ka uume yoo ta'u, sanada waliigaltee Itoophiyaa waliin ka mallatteessite Somaalilaand wiirtuu aadaa fi mana kitaabaa Masrii daangaa bulchiinsaa ishee keessa jiru cufteetti. Soomaaliyaan ambaasaadara Itoophiyaa biyya isheetii ka ariite ji'ootaan dura yoo ta'u, birmadummaa biyya koo ka cabsuudha kan jette waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaand waliin taasiftee akka kuffistuuf gaafachaa jirti. Gurguddoo garaagaraa Masrii irraa akka argattee fi dabalataanis yeroo itti aanu eeggachaa jiraachuu hangaan Soomaaliyaa tokko mirkaneessan. Osoo maqaan isaanii hin eeramin BBC Somaaleetti ka dubbatan hangaan kun guyyoota darban keessa dooniitiin fe'amanii ulaa galaana Moqodishoo ka qaqqabe meeshaalee waraanaa kana mootummaan Soomaaliyaa ka hidhatu ta'uu eeraniiru. Meeshaaleen waraanaa gara Somaaleetti ergaman kunneen misaayiloota farra xiyyaaraa, madfiiwwanii fi meeshaalee waraanaa xixiqqaa ta'uu hangaan kun dabaluun ibsaniiru. Meeshaan waraanaa guddaan kun karaa ulaa galaanaa Moqodishootiin gara Soomaaliyaa galuu isaa ilaalchisuun sabaa himaaleen biyyattii gabaasaa akka jiran yoo ta'u, fuula miidiyaalee hawaasaa garagaraa irrattis suuraawwan kan agarsiisanis qoodamaa jiru. Sabaa himaaleen Soomaaliyaa meeshaaleen waraanaa kunneen ulaa galaanaa Moqodishoo qaqqabanii ka buufaman doonii Masriitiin ta'uu gabaasaniiru. Fuula miidiyaalee hawaasaa irratti dilbata kaleessaarraa kaase meeshaaleen waraanaa gurguddoo gosa garagaraa fi konkolaataawwan fe'umsaa meeshaalee waraanaa fe'atanii saamsamanii imalaa turan daandii Moqodishoo irra yeroo darbanitti mul'ataniiru. Hangaan mootummaa Soomaaliyaa BBC Somaalee dubbisee fe'umsa meeshaa waraanaa amma gale kanatti dabalataan yeroo itti aanutti taankii akka eegan ibsaniiru. Oduun kun ka dhaga'ame yeroo Masriin waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin taasifteen loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuuf fedhii akka qabdu ibsuu hordofe Itoophiyaan mormii qabdu dhageessifatteen boodadha. Torbanoota muraasa dura xiyyaaronni waraanaa Masrii lama Moqodishoo galuun isaanii yeroo gabaafametti Itoophiyaan gocha kana nagaa qaxanaa kanaa ka jeequdha jechuun Soomaaliyaan humni alaa gara daangaa bulchiinsaa ishee akka seenuuf hayyamuu hin qabdu jechuun mormii dhiyeessaa turteetti. Amajjii darbe Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuudhaaf ishee dandeessu Somaalilaand waliin mallatteessuun booda Soomaaliyaa waliin Atakaaroo keessa galuun ni yaadatama. Rakkoon biyyoota lamaan gidduutti erga dhalateen booda sababa hidha guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee ka jirtu Masriin Somaaliyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf qophaa'uu beeksifteetti. Meeshaan waraanaa amma karaa ulaa galaanaa Moqodishootiin seeneera jedhame kun ka jalqabaa miti. Hagayya darbes xiyyaaronni waraanaa lama meeshaa waraanaa fi rasaasa fe'an Moqodishoo galuun isaanii ni yaadatama. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Somaaliyaa irra yeroo dheeraatiif kaa'ee ture erga waggaa darbe ka'een booda meeshaaleen waraanaa ifatti gara biyyattii yeroo seenan kun yeroo lammaffaafidha. Hirmaannaan Masrii fi dhiyeessiin meeshaa waraanaa ammaa kun haala naannawaa sana keessa jiru gara caalaa hammaataa ta'etti geessuu danda'a jedhame kana ilaalchisuun Itoophiyaa fi Soomaaliyaan haga ammaa waan jedhan hin qaban. Waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate keessatti Masriin hirmaattuu ta'uun naannicha keessatti muddama ka uume yoo ta'u, haleellaan boombii ambaasaadara Itoophiyaa dabalatee dippiloomaatota irratti xiyyeeffatee lubbuu galaafate. Haleellaan boombii konkolaataa jila dippiloomaatonni ittiin imalaa turan irratti xiyyeeffatee lubbuu poolisii galaafateera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Haleellaan kun ambaasaadara Itoophiyaa dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffatedha. Dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Paakistaan bakka turizimiin beekamtu Sulula Iswaat jedhamu daawwachuuf yeroo jiran dilbata kaleessaa dhaqqabe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen haleellaa dhaqqabe balaaleffachuun maatii miidhamtootaaf jajjabina hawweera. Itoophiyaan haleellaa ambaasaadara Itoophiyaa dabalatee jila ambaasaadaroota biyyoota alaa irratti Paakistaan keessatti raawwate ni balaaleffatti jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Dho'iinsa boombii daandii irratti kiyyeeffameen poolisoota dippiloomaatota dabalanii deemaa turan keessaa tokko rukutamuun yooduu poolisoonni biroo 3 madaa'uu Reuters gabaase. Dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa kunneen Sulula Iswaat jedhamu daawwachuuf imalarra osoo jiranii haleellaan boombii kan isaan mudate yoo ta'u, Paakistaanitti dippiloomaatonni kun nagaa ta'uu isaanii itti aanaa hoogganaan poolisii Iswaat Alii Gaandaapuur ibsaniiru. Poolisiin biyyattii akka beeksisetti haleellaan kun konkolaataa dippiloomaatonni ittiin deemaa turan osoo hin taane konkolaataa poolisii argate. Dippiloomaatonni Paakistaanitti haleellaan irratti gaggeeffame kun ambaasaadara Itoophiyaa kan Indooneeziyaa, Kazaakistaan, Boosniyaa Herzegovina,
Zimbaabuwee, Raashiyaa, Iraanii fi kaanis keessatti akka argaman miidiyaaleen gabaasaniiru. Poolisiin nageenya ambaasaadarota kanaaf haala mijeessuuf hatattamaan gara magaalaa Islaamabaaditti isaan geesseera. Pirezidaantiin Paakistaan Aziif Alii Zardaarii shororkeessitoonni biyya keenyaaf qofa osoo hin taane dhala namaa hundaaf diinadha jechuun dubbatan. Haleellaa kanaaf hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru. Poolisiin Paakistaan daandii cufuun naannichatti uggura sochii labseera. Qaama haleellaa kana raawwates adamsaan jira jechuun ibse. Humni farra shororkeessitootaa Paakistaan sulula Iswaat keessa bal'inaan to'annoo gaggeessu. Naannichi iddoo buufata hidhattoota IS ture. Bara 2012 hidhattoonni IS mirga namoomaaf falmuun badhaasa Noobeelii nagaa kan mo'atte Malaalaa Yuusufzaayi rasaasan dha'anii ture. Eebbifame walleewwan aadaa Oromoo godinaalee adda addaa calaqqisiisan keessatti hammatamaniiru. Albama kana jalqabaa haga dhumaatti ka hoggane Lalisaa Idriis. Walleewwan as keessatti hammataman keessaa 10 oliif walaloo barreesseera. Akka dhuunfaatti hojii albeemaa hojjechuudhaaf karoorsee hojiitti seenuunsaa waggoota 6 dura ture. Haa ta'u malee albeemaa ni duraan xumuree ture jira. Waggaa 3 baranaa wal argineetu haasofne waan albeemaa irratti fooyya'uu akka qabuu fi bakka duraan jiru irratti hojjetamuu akka hin qabne bifuma gaarii ta'een artistoonni qaqqaxalee uummati kun qabu warri lubbuun jiranis kan hin jirres bakka isaan aartii Oromoo geessisan sadarkaa sanaa olitti yookaan sadarkaa sanatti hojjetamuu qaba yaada jedhu mari'anne. Kanaafuu albeema irra deebiinaa hojjennu yaada jedhu kaasne chaalenjiin qindeessitoota muuziqaa bira tureera. Muuziqaa xumuruu dadhabuu maal kanaafuu istiidiyoowwan duraan turan irraa baasnee istiidiyoo biraatti fudhachuu akka haaraatti hojjechuu walaloo irra deebiin sirreessuu yeedaloo irra deebiin fooyyessuu hojiiwwan akka kanaa jalqabne waggaa 3 fudhate walumaa gala albeemni amma ayyaantu jedhu kuni bifa kanaan bahuu fi hirmaannaan kee akkamii artistii kanaa wajjiniin walaloowwan akkasii barreessuun akkamiin danda'ame sadarkaa isin itti walaloo kana barreessitan waan qorannoon hojjetame fakkaataa seenaa waan dubbistan keessa deebitanii waan ilaaltan fakkaataa duudhaa Oromoo bakka garaagaraa waan keessatti dabaltanidha. Jalqaba yeroo waa'ee albeema hojjechuu gaafa kaasnu Andu'aalem wajjin qabiyyeewwan nuti lafa keenya keessaa tokko walleen aadaa jiraachuu qaba. Walleen aadaa ni jiraata taanaan immoo bifuma baratameen osoo hin taane waan aadaa waan duudhaa wanta sabichi qabu boota sabichi qabu seenaa sabichi qabu duudhaan sabichi qabu walleewwan aadaa sana keessatti ka'anii mul'atanii akka dhaloonni itti boonu ta'uu danda'uu qaba. Kan akkasiin fireem haa goonuu yaada jedhu kaasne gama wallee ammayyaatiin immoo waan hawaasi barbaadu waan muuziqaa Oromoo keessatti irrate maali yaada jedhu kaasne si'a baay'ee muuziqaa keenya yeroo hoggaa dhageessu wantoota wal fakkaatoodha yookaan gara qabsootti dhufa yookaan gara tokkotti dhufa. Kanaafuu yaada hawaasa keessa dhugaawwan hawaasa keessa jiran jaalalli hawaasummaan wantoonni garaagaraa jiraachuu malu. Isaan kana akkamiin karaa kireetiivitii dargaggoota keenyaaf muuziqaa kan biraa dhaggeeffachuu akka isaan hin deemne afaan biraa keessa waan barbaadan argachuuf akka hin deemnee fi kan keenya keessatti akkamitti qabaachisnas jedhullee hammachiisuu qabna yaada jedhu walii gallee kanaaf kan qorannoo dudduubaa qabaatee bifa bilchaataa kanaan dhiyaachuu danda'e albeema sana Andu'aalemiin gargaaruudhaan bakka inni arga hin jirretti ofii kiyya deeme bakka inni barbaachisutti yookaan hojiin biyyi isa godhu waan sana tolchuudhaan yookaan immoo wantoota muuziqaa dudduubatti barbaachisan hundumaayyuu Anduun lafa sagalee qofaaf barbaachisutti dhufee kennee hojii biraatti akka deemu wantoota afan immoo to'achuu akka ta'utti to'annaa albeemarran ture. Gama hirmaannaa albeemicha keessatti immoo walaloowwan 10 dhuunfaan walaloo tokko immoo hiriyaa kiyya Abboomaa Margaa wajjin kan barreessine mata duree ayyaantuu jedhu sana ayyaantuu mata duree jedhu sana kitaaba Dr. Gammachuu dhimma ayyaantummaa Oromoo irratti barreessan Jesaakaa Oromoo Knowledge kan jedhu tokko ni beektu jedhee yaada kitaaba sana keessaati kan cuunfinee baasnee ayyaantuu mata duree jedhu sanaan barreessine jechuudha. Kan biraa walaloon ni ulfaate jedhanii haala kanaan dura baratamerraa adda waan walxaxaa hiikisaa dafee hubatamne fa'aa baay'inaan walitti qabamee jedhu ammoo kitaabuma fakkaatee akka sirbaatti salphateen barreeffamne kan jedhanii yaada kennan fa'aa dhaga'aa turre yaada akkamii qabda kanarratti? Albeema jechuun waan dhaggeeffatameera darbamu qofa miti kitaaba jechuudha. Kanaafuu albeema muuziqaa tokko jabaa gochuudhaa fi yaadni achi keessatti ka'u muuziqaan achi keessatti qindaa'u hundumtuu baay'ee ulfaatoo ta'uu danda'u qabu. Waan yeroon hin ajjeefne waan yeroon fuudhee hin deemne waan yeroo hundumaa mi'aa deeman waan yeroo hundumaa namni baruuf dhaggeeffachaa hubachaa deemu ta'uu qaba yaada jedhu walii gallee. Kanaaf akkuma nuti jenne dhugumattuu seenaawwan dhokatanii turan badanii turan dagatamaa jiran deebisanii kaasu. Dabalataan immoo waan tokko kallattiin ibsuurraa artistikii godhanii dhiyeessuu ogummaadhaan bareechanii yaada namaa harkisaa himuu kana filanne kanaaf jecha xiqqoo dhuguma ulfaataa fakkaachuu mala. Sababni isaa afaanota kan biroo keessa jiru tarii gama afaan Oromootti hirriin akkasii duraan jiraachuu mala ture. Amma garuu sun guutame egaa kuni ulaagaa artiidha jennee gatii yaadnuuf bifa kanaan hojjennee jabaachuu qaba ergaa jabaa qabaachuu qaba qalbii nama hundumaa hawwachuu qaba jenneetu amanna. Aartiin dirqama dhimma tokko qofa dabarsuu qofa osoo hin taane karaa miidhagaa ta'een dabarsuu jechuudha. Walleewwan hedduutu albama kana keessatti hammatamanii keessattuu aadaa saba Oromoo kutaalee garaagaraa